maallaqii gargaarsaa kan inni kennu uummata beelawaan dhaqqabaa jira shakkii jedhu dhaqqabaa hin jiru jedhee yaadachuun yookaan ammoo dhaqqabaa jira jedhee waan yaada kanaan dura ture ammaan tana akkasitti yaadnee fi gargaarsi namoomaa haala mijatuun waraanni Tigraay keessa akka dhaabbatu gaafii gaafachuudhaani gargaarsa baajetii miiliyoon doolaarii yuuroo miiliyoonii 90 kan Itoophiyaa fi kennu karoorfate qabee jira jedhee dubbatee jira. Yeroo gamtaan Awurooppaa gargaarsa yuuroo miiliyoonii 90 Itoophiyaa fi kennuu deeme yookaan baajetii Itoophiyaa fi kennuu deeme qabaa jedhu Abiy Ahmed kanaan duratti Itoophiyaan biyya kabaja ofii qabdu, Itoophiyaan biyya seenaa dheeraa qabdu, Itoophiyaa maallaqaan doorsisuun yookaan ammoo Itoophiyaa horiin bituun hin danda'amtu jedhee dubbatee jira. Harda mootummaan Abiy Ahmed kan maallaqaan nu hin bitan jedhu sunini ejjannoo isaa laaffisee amma gara kadhachuutti deemee jira fakkaata. Hubannoo dhabuu irraa gargaarsa kana nu dhowwatanii gargaarsa kana dhiyootu akka nu dhiisan abdii qabna. Gamtaan Awurooppaa biyyoota gamtaa Awurooppaa keessa jiran wajjin dippiloomaasii gaarii dippiloomaasii cimaa hojjannee jirra. Haa ta'uutii malee biyyoota gamtaa Awurooppaa wajjin dippiloomaasii cimaa hojjannee akka gamtaa Awurooppaatti ejjannoo warri qabatan dogongoraa waan taateef maallaqa kana nurraa qaban jechuudhaan dubbatee jira. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessatti hariiroo nu qabnu hariiroo gaariidha. Garuu akka dhuunfattu hariiroo nu qabnu gaariidha. Akka walootu hariiroo nu qabnu baada jechuun maal akka taate hin beekamu. Gamtaa Awurooppaa akka waan ammaan tan deemaa jiru waraana naannoo Tigraayitti geggeeffamaa jiru kana bifa dogongoraatiin hubatee waraana kana akka inni jechuun hubatuu fi waraana kana akka inni deeggaru jechuun olaantummaa seeraa kabachiisuu kan Itoophiyaa kanaaf gargaarsa baajetii miiliyoonii 90 yuuroo Itoophiyaa irraa qabe akka kennuufi hojiin dippiloomaasii bal'aan ni hojjetamaa jedhee dubbatee jira mootummaan Abiy Ahmed. Doolaariin nuun sodaachisina maallaqaan nuun sodaachisina kaa'achaa ture amma immoo Awurooppaa kadhachuu gunachuutti deemee jira. Mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa irraa miiliyoonii 130 dhimma laga Abbayyaatiif qabu kanaan durattuu gabaasnee turre gargaarsi baankii addunyaatiif dhaabbata maallaqa addunyaa dhufaa jiru dhaabbachuu dubbannee jirra. Abiy Ahmed gargaarsi baankii addunyaa argachuu akka hanfala haadhaa yookaan ammoo sabbata haadhaa irraa hiikkachuu jedhee akka inni dubbatu gabaasnee turre amma immoo Itoophiyaan gabaasa kanaanii maallaqa liqii biyya gamtaa Awurooppaa irraa argattu dhabdee jirti. Baajetii gargaaru maallaqi kun liqii miti kennaadha. Dhaabbatee jira. Bara darbe qofa yuuroo miiliyoonii 247 gargaarsa baajetii gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa fi kenne gargaarsi namoomaatti kun hin dabalatu. Gargaarsi namoomaa kennamuu deema. Garuu gargaarsi namoomaa kennamu kun naannoo Tigraayitii fi bakki inni barbaadame hundayyuu akka inni dhaqqabuu mirkaneeffachuu barbaadanii karaa kanaan kanattu jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana gamtaa Awurooppaa kadhachaa akka jiru kadhagama jiru. Biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaa sagalee cimaa biyyoonni qabanii biyya lama. Biyyoonni sagalee cimaa qaban kun tokkini biyya Firaansiiti. Biyya Firaans lammaffaan ammoo biyya Jarmaniiti sagalee cimaa qabdi. Jarmanii yeroo ammaan tana ejjannoon waraanaa irratti isiin qabdu akka malee beekamaadha. Ejjannoon isiin qabdu waraanii karaa nagayaatiin akka furatuu fi mootummaan Itoophiyaa marii hunda hammatu qaama hunda wajjin akka inni godhu ka gaafachaa turte. Gargaarsi namoomaa haala duree tokko malee bakka hundaanuu akka inni bahu ministeerii haajaa alaa Jarmanii Heiko Maas yeroo hedduu gaafate ture. Biyya Firaans isaanis jechuun yeroo hedduu gargaarsi namoomaa haal duree tokko malee akka dhaqqabu dhiibbaa godhaa jiranii karaa gamtaa Awurooppaatiin mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaa jiranii. Abiy jechuun miseensota gamtaa Awurooppaa wajjin akka dhuunfatti hariiroo gaarii qabna kan inni jedhe dubbatu. Maal akka ta'e nama hin galu. Beeljiyeem taanan waraan kan irratti ibsi baastee jirti. Teessoo gamtaa Awurooppaa Biraasils jechuun Beeljiyeem jira. Neezerlaand akkasumatti ejjannoo qabdu dubbattee jirti. Noorweey dubbattee jirti. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa ciccimoon kan akka Ispeenii fi Xaaliyaanis ejjannoo gamtaa kanaati. Akka dhuunfattu hariiroo gaarii qabna. Garuu akka walootti dubbiin hammatte sunis amansiisuu deemna jechaa jiranii. Abiy Ahmed karaa biraatiin ammoo hariiroo dippiloomaasii kanaan dura jechuun gaarii qaba. Pirezidaantii biyya Firaans Emmanuel Macron wajjin hariiroon isaa akka malee gaarii ture.
ammaan tana jechuun hariiroon inni warra gamtaa Awurooppaa wajjin qabulleen gaarii miti. Pirezidaantiin biyya France Emmanuel Macron dhukkuba koronaa vaayirasii fuudhee jira jedhamee dubbatamee jira. Dhukkuba koronaa vaayirasii kanarraa akka inni ariitiin bayyanatu dhaamsa isaa Abiy karaa feesbuukiitiin barreessee jira. Pirezidaantiin biyya France kunni dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamuun warra jechuun walgahii irratti wajjin argame ka gamtaa Awurooppaa hooggantoota akka malee akka yaaddessee ka dubbatamu namni hedduun isaa wal arga jira. Macron jechuun mallattoon koronaa vaayirasii irratti mul'ate eeguuf shakkan dubatti qoramee dhukkuba koronaa vaayirasii akka inni qabu ka itti himame. Gamtaan Awurooppaa yeroo kanattu Ingilizii gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu fi Brexit waan jedhamu tokkotu jira marii cimaa godhaa turanii. Kanaafuu hooggantoonni gamtaa kunniin karaa adda addaatiin wal argaa turanii namni garii dhukkubaa fi saaxilamu hin oolle maal jennaanii Emmanuel Macron dhukkuba kana qabaa jechuudhaan dubbatame jira. Isa qofa otoo hin taane gamtaa Awurooppaa kan ta'an hooggantoonni Awurooppaa hedduutti dhukkuba koronaa vaayirasii kanaan dura fuudhanii muummeen ministeera biyya Ingilizii Boris Johnsonis koronaa vaayirasii fuudhee hospitaala seenuu isa dhagahamuun gabaafamuun yaadatama. Pirezidaantiin Ameerikaa Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump ammatti maqaan dura bade innis koronaa vaayirasii fuudhee ture yeroo takkatti pirezidaantiin biyya hedduuti ka koronaa vaayirasii fuudhanii muummicha ministeeraa Kanaadaa Justin Trudeau dabalate jechuudha. Dhiyoo kanatti jechuun muummicha ministeeraa biyya Switzerland Afrikaa kibbaa Eswatini biyya jedhamtu koronaa vaayirasiin ijjeessee jira. Haadha mana pirezidaantii biyya Armenia Sarkaasiyaan haadha warraa isaanii koronaa vaayirasii ijjeessee jira. Koronaa vaayirasii miidhaa guddaa qabaachaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamu waa'ee koronaa vaayirasii itti deebina xiqqoo irraa haasa'uun oollu. Abiy Ahmed dhaamsa dadda fi bayyanadhu pirezidaantii biyya France le président de la République française jetti afaan warraatiin dhaamsa sani dabarsee fi jira. Pirezidaantiin riippaabilikii jedhama. Biyya Faransaay keessatti yaadni riippaabilikii jedhamu akka malee yaada guddaadha. Bara 1889 gaafa manii hidhaa Bastii gubatee jechuun sirna mootii hamaa jechuun warra Louis farrattu kaayanii Faransaay jechuun waan jechuun dhaadannoo firaaternité égalité jedhamee dhaadannoo akkasiin ka'e walqixxummaa obboleeyyanummaa fi bilisummaa ka jedhu dhaadannoo gosuuniitiin kaatee akka malee biyya jechuun warraaqsisii addunyaa jijjiirre keessaa tokko waan taateef yaadii riippaabilikii jedhamu Faransaay keessatti bakka guddaa qaba. Sun akkasumatti jennee yeroo guyyaa biraa haasofna waa'ee jechuun seenaa riippaabilikiitii fi French Revolution yeroo ammaan tana pirezidaantiin biyya France dhukkuba koronaa vaayirasiitiin qabamee jiraachuun isaa dubbatamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya akkuma Itoophiyaa irra deebiidhaan waan garii tokko lama gurra isin buusna. Naannoo Amaaraa godina addaa Oromiyaa godina Kamisee aanaa Baateetii fi akkasumas milishoota naannoo Affaar jidduutti walitti bu'iinsi har'allee itti fufee jira jedhamee dubbatamee jira. Humni addaa naannoo Affaarii gara aanaa Baateetiin weerara lafa Oromoo Walloo irratti gaggeessa akka inni jiru ka dhagahamaa jiru. Humni addaa Affaarii kun yeroo ammaan tanattu miidhaa guddaa uummata nagaa irratti dhaqqabsaa jira jechuudhaan warri aanaa Baatee Kamisee himachaa jira. Akka odeeffannoon achi dhufaa jirtu dubbataa jiranitti humni Affaarii kun meeshaalee waraanaa gurguddaa qabaatanillee ka Oromoo mootummaan naannoo Amaaraa hundaayyuu qawwee irra hiikaa akka inni jiru ka dubbatamaa jiru. Aktivistoonni naannoo Amaaraa ka saba Qimaantitii fi Agwoo ummati Amaaraa jedhamu ummata xiqqaadha. Warri Amaaraa jedhame yaadamu yookaan ammoo Amaaraa jedhame yaamamu hedduun isaanii Agoo eenyummaa isaanii karaa Amaarummaatti deebisan yookaan ammoo Agoo seenaa Itoophiyaatii fi akkasumas bulchiinsa Itoophiyaatiin miidhamanii eenyummaan Agoo irraa mulqame. Agoo afaan irraa mulqame amantii fi seenaanis irraa mulqame Amaaraa uf gootutti Amaaraa jechuudhaan bal'isanii kanaafuu eenyummaan Agoo akka deebi'u qabsaa'uu qabna. Agoowummaan deebi'ee agoowummaan dagaagee jennaan Amaarummaa wanni jedhamu yeroo ammaan tana kaanseriin siyaasaa Itoophiyaa keessattuu
ka ummata agooti fi ummata qimanti lafirraa balleesse fala argachuu deema jechuudhaan dubbatanii jirani. Aktivistoonni agoo kunini OMN wajjin gaaffiif deebii godhameen falli jiru takkichi agawummaan akka dagaagduu fi bulchiinsa naannoo agawuu dhaabuu qabani naannoo Amaaraa ka jedhamu diigamuudhani agawuun ofiin of bulchuu danda'uu qaba jechuudhani dubbatanii jirani. Warri aktivistoota agawuu kun akka dubbatametti warri seenaa gurguddaa qaban ka seenaa Itoophiyaa keessattuu dubbatamanii maqaa isaanii Amaaraa jedhamanii beekamanii malee agawuu jechuudhani listii ummata agawuu bebeekamoo maqaa Itoophiyaa jalattuu dubbatamaa ture tumqanii jiranii. Sun keessa fakkeenyaa fi mootummaa Zaagwee kadhaabe Laallibalaa namni jedhamu Laallibalaan agawuu ture jechuudhaan dubbatanii jiranii. Itoophiyaa ammayyaa Amaariitiin dhaadatu ka hundeesse Atsee Tewoodiroos Amaaraa miti qimant agoo jechuudhani warra jechuun agoo tahan Meeraa Taklee Hayimaanotiitu irraa kaasee haga jechuun Atsee Tewoodiroosiitii fi akkasumas haga Ejjigaayyoo Shibaabbatii fi artista Efreem Taammiruutii fi Yuunee Balaa hunda isaaniiyyuu maqaa tarreessanii jiranii. Wanni guddaan tokkini ummati agoo uf beekee uf dandahee bulchiinsa dhaabbachuu qaba jechuudhaan dubbatanii jiranii. Haayilee Taklee maqaan isaa eenyuttani Haayilee Gabrasillaasee artistiin atleetiin beekamaan Itoophiyaalleen inni jechuun agoo Waagamraa Soqota akka ta'e ka beekamu warri maqaa Amaaraa dubbatu kun hundi isaanii agawuudha gurguddoon warra agawuun ijaaramuu qaba agawuun uf beekuu qaba. Agawuun bulchiinsa uf danda'u ta'uu qaba. Sabaa fi sablammiin keessattuu Oromoon obboleeyyan isaanii kuushii ka tahan agawuu ka eenyummaan isaanii irra mulqame bira dhaabbachuudhaan agawummaa jajjabeessuu akka qabani dubbachaa jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo aktivistoonni agoo yeroo ammaan tana mootummaan naannoo Amaaraa ka akka malee injifannoo Tigraayitiin onneen isaa kijibaanii guutame aktivistoota agoo irratti dhiibbaa guddaa dhaqqabsaa hidhaa doorsisaa jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Shoongo agoo ka jedhu paartii warra agoo bakka bu'uu fi akkasumas paartii Demokraatawaa Qimantii Qideeppaa fi akkasumas paartii Raayyaa Demokraatik paartii ka uummata raayyaa harka bu'u harcaatota yookaan ammoo maxxanne haftoo wayyaanee jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa yeroo ammaan tana duulaa guddaa nurratti geggeessaa jira jechuudhaan himachaa jiru. Naannoo Tigraay keessatti kolleejiin Kaatolikii tokkini saamamee jira jedhamee dubbatamee jira. Kolleejiin waraana Eertiraatiin saamame kun meeshaan kompiitaraatii fi meeshaan barnootaa isaa fe'amee gara Eertiraattu geggeeffamee jira jedhamee jira. Hordoftoonni amantii Kaatolikii ka Eertiraa akka qabeenya saamichaan naannoo Tigraay irra dhufu hin bitanne mani bataskaanii Kaatolikii Eertiraa barnoota yookaan ammoo dhaamsa dhiyoo kana dabarsu gabaasuun kenna ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa gaafa Afrikaatii fi Keenyaa fi Soomaaliyaa jidduuttu yeroo ammaan tana hariiroon dippiloomaasii jiru hammaatee jira. Keenyaan dippiloomaatota ishii Soomaaliyaa jiran hunda yaamtee jirti. Soomaaliyaan dippiloomaatonni Keenya cuftinuyyuu guyyaa 5 keessattuu akka Soomaaliyaa gadhiisanii fi embaasiin Keenyaa ka Soomaaliyaa jiru akka cufamu murtii dabarsitee jirti. Karaa biraatiin ammoo walittu gaarreeffannaan Itoophiyaa fi Suudaan jidduu jiru hammaachaa dhufuutu dhaga'amaa jira. Waraanni Suudaanii gara daangaa Itoophiyaa qubachaa jira. Mootummaan Suudaan fi mootummaan Misrii waliin mari'atanii jiran dhimma kanarrattu pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Siisiitii fi mootiin Imaaraatii Arabaa bin Zaayid al-Nahyaan wal haasa'uun isaanii dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaanii kun yookaan hin tasgabboofne taate mootummaan Suudaanii liigiin Arabaa hatattamaan walgahee ejjennoo akka qabatu gaafachuu akka dandayu ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Haalli Itoophiyaa haalli gaafa Afrikaa yeroo ammaan tana kanattu jirutu Biltsiginnaan walgahii hatattamaati fi walgahaa jiran jedhameeti ka dubbatamaa jiru. Biltsiginnaan walgahii hatattamaa kanaanii
keessattuu wanni Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru ajjeechaa fi du'i kun dhaabbachuutu hin jiru. Ajjeesanillee hidhanillee mormiin dhaabbachaa hin jiru. Haala kanallee irratti wal mari'achaa akka jiranii kan dubbatamaa jiru. Waraanni naannoo Tigraay illee dhaabbachaa hin jiru. Sanirratti wal mari'achaa jiranii. Hariiroo jechuun bilisiginnaa Amaaraatii fi bilisiginnaa Benishangul. Naannoo Benishanguliitii fi naannoo Amaaraa jidduu jirullee mata duree marii akka ta'u kan dubbatamaa jiru. Dhimmi Suudaaniitii fi dhimmi Itoophiyaallee mata duree walgahii guddaa ta'uu deema. Karaa biraatiin ammoo dhimmi hidha guddicha laga Abbayyaa innillee mata duree guddaa ta'uu deema. Filannoon Itoophiyaa kan bara dhufuutti gaggeeffamu bara 2013 bilisiginnaan filannoo kan immoo daddaftee geessu barbaadde filannoo kana haala ittiin mo'atanii fi haala falmitoota ittiin diiganillee irrattuu wal mari'achuu akka deemamu kan dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo dinagdee Itoophiyaa kan ammaan tana barbada irrattuu akkamiin dinagdeen Itoophiyaa bayyanachuu danda'a kan jedhu irrattuu walgahiitu jira. Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana mootummaan Abiy Ahmed dippiloomaasiin isaa kufee jira jechuudhaan walgahii kan irra dhaqqaban jechuudhaan dubbatamee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa gama kan irra kan dhaqqabe hawaasii addunyaa waraana naannoo Tigraay irrattuu geggeessinee kan olaantummaa seeraa kabachiisu. Waraana jechuun walii yookaan ammoo weerara naannoo Tigraay irrattuu baname waraana gargaarsa namoomaa uggure jechuudhaan maqaa biraatiin ibsaa jiranii. Karaa kanaanii miidiyaan addunyaa faallaa mootummaa Itoophiyaa ta'ee hojjate dippiloomaasii Itoophiyaa kuffise jechuudhaan miidiyaa addunyaa himatanii jiran. Karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti aktivistoonni miidiyaa Itoophiyaa mo'achiisuu keessatti gahee guddaa taphatanii waan jiranii fi seerii miidiyaa hawaasummaa to'atu haaraawni tumamaa jiru. Dhiyoo kana wixineen isaa paarlaamaa Itoophiyaatiin raggaasifamee jira. Karaa miidiyaa hawaasummaatiin karaa dayaasporaatiin lolii maqaballeessii guddaa mootummaa Itoophiyaa irratti godhame dayaasporaa deebisnee qabachuu fi miidiyaa Itoophiyaa to'achuu akka qabanii kan dubbatamaa jiru. Garaa biraatiin ammoo warri Hiwwahaatii wayyaanee karaa dippiloomaasiitiin akka malee of ijaaranii hawaasii addunyaa Hiwwahaatii haagisaan danda'an caala bakka guddaa kennee fi dhimma warraatii fi ulfina guddaa kennee gabaasaa jiru jechuudhaan dippiloomaasiin warra Tigraay akka malee cima akka ta'e ministeera Haajaa Alaa keessattuu kan dubbatame. Miidiyaan Itoophiyaa miidiyaalee addunyaa wajjin akka hojjetuu fi dhimmi Itoophiyaa akka xiyyeeffannaa argachuu qabu irratti hojjechuu akka qabanii dippiloomaatonni Itoophiyaa karaa kanaanii waan kana hojjechuu akka qabanii dhaamsi darbee jira. Karaa dippiloomaasiitiin karaa mootummoota gamtoomaniitiin mo'atamnee jirra kan jedhe ambaasaaddara Itoophiyaa kan mootummoota gamtoomanii Tsaayiee Asqasillaasee faatii keessattuu akka argamanii kan dubbatamee jiru. Ministeerri Itoophiyaa odeeffannoo inni to'atee baasu komaandii poostii naannoo Tigraay odeeffannoo inni to'atee baasu odeeffannoo Abbaayirree kan kijibaa fi burjaajeen guutame jechuudhaan miidiyaan addunyaa kan akka Washington Post, New York Times fi The Guardian xiyyeeffannaa guddaadhaan duula mootummaa Itoophiyaa faashaleessanii jiran jechuudhaan pireesii biyya lixaa akka malee muummicha ministeera Abiy Ahmed maqaa isaa balleessan jechuudhaan ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa akkasittuu barreessee jira. Abiy Ahmed dippiloomaatonni isaa kan biyya alaa jiranii waa nyaachuu waa dhuguu malee dippiloomaasii hojjechuu hin beekanii dandeettii afaan Ingiliishiin dubbachuu fi dandeettii fedhii fi dandeettii rakkoo biyyaa ibsitan hin qabdan jedhee dippiloomaatota isaa kanaan dura qeequu gabaafamee ture. Aadaa dippiloomaasii warra hojjetu warra dandeettii fi gahumsi qabu erguullee guddifachuu qabna. Dippiloomaatonni kanaan dura akka biyya alaatti deemanii yaalamanii fi yookaan akka boqotaniif ergaman malee dandeettii hojiitii fi akka hin argamne kan dubbatamee jiru. Dhiyuma kanaayyuu Abiy Ahmed warra Tigraay baay'ee jaalachuu irraa kan ka'e hedduu warra Tigraay aangoo gadhiisanii dippiloomaatota ta'a biyya deema hakima dabaradha jedhee Abiy Ahmed yaada dhiyeessee fedhiidhaan jechuudhaan gorsaa biyyi kan jedhamu leencoo baatii tokko dubbachuun isaa ni yaadatama. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy yeroo ammaan tana salphina karaa dippiloomaasii guddaa keessaa kan seene dookumentirii adda addaa kan ajjecha jumlaatii fi ajjecha waliigalaa naannoo Tigraay keessattuu milishoonni Tigraay geggeessanii
hojjechuu akka fedhanii ka dubbatamaa jiru keessattuu waraanni Tigraay badii adda addaa dhaqqabsee ka jedhu kun karaa waraana Tigraayitiin Hiwwahaati yakki isaanii addunyaaf saaxilanii akka addunyaan warra jala galtu godhuu gargaaraa jedhamee dubbatamee jira. Abaa'oo shaneenis ka Tigraay keessattuu Hiwwahaati gargaaraan isaallee saaxilee wanni rakkoo Oromiyaa keessattuu deemaa jiru. Ka Abaa'oo shanee Tigraay keessattuu lolaa jirtu jechuudhaani akka odeeffannoo kanallee irrattuu xiyyeeffatamee hojjetamu. Mootummaan Abiy Ahmed karaa pireesaa isaatiin ajaja kennee jira. Yeroo ammaan tana duuli karaa miidiyaa hawaasummaa ka Tiwiiterii nu godhaa jirru kunilleen mootummaa Abiy Ahmed kanaaf sodaachisaa jira. Duula Tiwiiterii guyyaa har'aa sa'aatii 2 PM Central Time Minnesota Chicago sa'aatii kana yookaan ammoo 1 PM Eastern Time New York Miami fi Washington DC sa'aatii kana irrattu Finfinnee 8 PM duula kana irrattu hirmaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamanii fi boordiin filannoo Itoophiyaa walaba akka inni ta'u ka gaafatanii ammaan tanatti karaa duula miidiyaa hawaasummaatiin mootummaa Itoophiyaa akkasittuyyuu sodaatee mootummaan Itoophiyaa dubbiin karaa dippiloomaasii harkaa bayaa akka jirtu ka dubbatamaa jiru. Duuli miidiyaa hawaasummaa kanaafuu barbaachisaa isiniin jechuu feena. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri dhiyoo fi fagoo irraa nu daawwachaa jirtanii hedduu galatooma isiniin jenna. Duula miidiyaa hawaasummaa kana hin dagatina. Duula miidiyaa hawaasummaa kana irrattu hirmaadhaa isiniin jenna. Duula miidiyaa hawaasummaa kana irra deebine gara boodallee odeeffannoo bal'aa isin biraanii gaayuu deemna. Har'a jookini guddoon tokkine Abiy Ahmed hayyuun beekamaan gootni jabaan waraana kan keessattuu Tigraay kamoo wanne teknooloojiin caalle teknooloojii warra biraa dabarre mo'ate ka jedhame situation room keessa ta'ee ka saatalaayitiin warra wayyaanee daawwachaa ture. Ka saatalaayitiin bakka isaan jiran beeku garuu ka warra ijjeesuu hin feene maaliif jennaan lubbuudhaan akka isaan qabanii murtii dhiyaatan barbaadan ijjeesuu hin barbaan warra Tigraay bakki isaan jiranii nama nuuf hime miiliyoonii 10 kaffalu deemna jedhe muummichi ministeeraa saatalaayitiidhaan situation room keessa taa'ee warra daawwachaa jiru bakki isaan jiran akka hin beekne of saaxilee jira. Odeeffannoon kenna kana duula miidiyaa hawaasummaa hidhamtoota siyaasaa akka gadhiisuu deemnu boordi filannoo Itoophiyaa akka saaxiluu deemnu #NEB Ethiopia lala +178 candidate behind bars filannoo yeroo ammattuu namni 1,178 warri dorgomuu danda'u hidhame filannoon womaa hin jirtu ka jedhu. #hidhamtoota siyaasaa Oromoo hunda gadhiisaa ka jedhu kana geggeessuu deemna. Kan irrattuu hojjechuu qabna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri miidiyaa hawaasaa irra jirtan namni Tiwiiterii banachuu dandeettan namni Tiwiiterii banachuu hunduu danda'a jennee yaadna. Jawaar Mohammadi jaalattanii jennaan. Jawaar Mohammadi Baqqalaa Garbaa jaalattanii jennaan. Warri kanaa fi sagalee ta'uu yoo barbaaddan sagalee ta'uu fi harda carraan isin qabdan. Dhimmi siyaasaa Oromoo mata duree akka ta'u yoo barbaaddan harda akka isin dubbachuu qabdan. Mata dureen amma waan naannoo Tigraayitti haasa'ama. Dhimma hidhamtoota siyaasaa kennaa haasa'uu qabnaa yoo jettani dhimmi keenya jechuun mata duree miidiyaa hawaasummaa ta'uu qaba eegi jettan hidhamtoota siyaasaa Feesbuukiif keessattuu Tiwiiterii irrattu #free Jawaar Mohammad #filannoo dimokiraatawaa Itoophiyaa keessa hin jiru boordiin filannoo Itoophiyaa meeshaa mootummaa Abiyyiiti ka jedhu saaxiluu qabna ka jedhu irratti hojjechuu qabna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan kan irrattu jabaadhaa cimaa hojjedhaa. Dhimma Oromoo mata duree haa goonu. Dhimma Oromoo irratti haa hojjennuti. Odeeffannoo dabalata hedduu isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo hedduu isinii kennuu deemna. Gara boodatti dhufne duula kana sa'aatii 2 kan Minnesotatti jalqaba. Sa'aatiin inni jalqabu sagantaa dhufne hojjechuu fi carraaqna. Addunyaa kan gubbaa warri jirtan twitter.com bakki oolmaan har'aa twitter.com Tiwiiterii banadhaa. Duula jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromootiif sagalee ta'uu, Jawaar Mohammadiitiif sagalee ta'uu,
daa'imman xixiqqoo ajjeesa jedhattu daa'imman waggaa takkaa gadi harmaadhaa hootu haadha dhabanii hagamma hidhamanii jiran sagaleen guyyaa tatan har'a duula kanarratti guyyaan hirmaannu har'a kanarratti jechuun mataa duree waan Oromoo irrattu xiyyeeffachuu danda'uu qabna mataa duree kan irrattu xiyyeeffachuu danda'uu qabna akka oduutti haasaa waan waraana naannoo Tigraay anillee akka oduu halkanii guyyaa haasamuu qaba taate waan ta'eef taate garuu kan Oromoo hireen harka Oromoo jirti. Hiriirallee bayaan jirru duula miidiyaa hawaasummaa irra duubatti hafaa jirra. Duula miidiyaa hawaasummaa irratti cimuu jabaachuu qabna. Duula miidiyaa hawaasummaa irratti jabaachuu qabna. Dhimma matakkalii kan irratti jabaachuu qabna. Oromoo fixuu fi Oromoo ajjeesuu fi waan ta'eef. Abiy Ahmed har'a jechuun nama filannoo haqaa fi walaba godhuu danda'u miti. Yakkamaadha. Yakkamaadha. Yakkisa kana hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti agarsiisaa jira. Oromoo irratti karaa hundaanuu duul banee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromootiif yeroo nu sagalee taanu yeroo nu dhimma warra hawaasa addunyaatti beeksif amma waan ta'eef duula miidiyaa hawaasummaa haa cimsinu haa jabeessinu Oromoo fi sagalee haa taanu Oromiyaaf sagalee haa taanu akkasii wanni godhuu qabnu waraana naannoo Tigraahii kanallee dubbachaa garuu dhimma Oromollee jidduun haasofnu isin jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo duula Tiwiiterii kana booda waliin jalqabnaa dhufnee yeroo san tiwiit goona waliin goggodhaa haasofna miidiyaan keenya cuftunuyyuu miidiyaan hawaasummaa aktivistoonni keenya hundinuyyuu duula kanatti xiyyeeffatu. OMN kanarraa iddoo haasaa akka malee gaarii Keelloo miidiyaan kanarraa iddoo haasaa akka malee gaarii Kush miidiyaan kanarraa iddoo haasaa akka malee gaarii nu walitti haasawaa jiran afaan Oromootiin haasawaa isinitti haasawaa. Kaayoon kee jechuun afaan Oromootiin afaan kanaaf isin humneessuu fi akka odeeffannoo argattaniif garuu yeroo gaarii walitti haasa'uu qofa addunyaatti haasa'uu qabna. Addunyaan Tiwiiterii irrattu haashtaagiin haasofti. Koodii afaan ofiitiin haasofti. Yuun walitti haasa'uu bira yoo gaarii waan kenna addunyaatti haasa'uu qabna. Addunyaan nu dhagahuu qabdi. Wanni kenna mataa duree addunyaa ta'uu qabdi. Haashtaagiin haasa'amuu qaba. Facebook irratti haasa'amuu qaba. Bakka hundattuu haasa'amuu qaba. Kanaaf wal bira haa dhaabbannu. Kanaaf duula kan wal jalaa fuunu, duula kan waliin hagoonu, Facebookin waliin jechuun haasofna waliin dudubbanna waan akka oduu gosa kanallee irra daawwattanii Tiwiiteriin ammoo addunyaatti haasofta, dippiloomaatota haasofta, miidiyaattuu haasofta. Facebookin ammoo dippiloomaatotatu haasofta, mootummootatu haasofta. Nu dhagayan haalittiin haasawamutu qaba. Haashtaagii waan jedhamu waan kan akkuma inni jirutti barreessan irraa hin jijjiiran ittiin dabalan. Akkuma inni jirutti barreessan, akkuma inni jiru garagalchitan. Salphaadha waan namni barreessu deemtanii qofa kilik gootanii bum deem tiwiit gootan. Kanattu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gara boodaa dhufnee duula Tiwiiterii kan wajjin goona waan hundaayyuu waliin goona waliin hordofna waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffanna tamsaasii kenna kasaatii kana kanuma hidhamtoota siyaasaa kennaa fi sagalee taanu hidhamtoota akka Jawaara Muhammad fa hayaadannu rabbi nu hayiikuti Abiy Ahmed badii isaa balaa isaa kana rabbaa xiqqeessuti bulchiinsi isaa jechuun rabbi umrii nurraa gabaabsu jechuu barbaanna garuu waan nu godhuu qabnu haa goonuti duula Tiwiiterii kanatti hirmaannuti nagaan oolaa nagaan bulaa guyyaa dansaa.